jireenya si gaddisiisu jiraatu. Wanni si mudate jira wanti challenge sitti ta'ee maatiin qabanii ijoolleen kun ijoollee waggaa 7 waggaa 8. Hojii kana yeroo hojjettu kophaa kee hojjechaa jirtamu namoonni hojii yoo ta'e yeroo sa'aatii 14 hojjedhu jira guyyaatti. Haamilee warra Kaalgaarii officially dhaabbateera mootummaa biraa mootummaa federaalaa biraa iyyamatti argame. Akkati maqaa keetiin uummata naannoo sanaa gargaaraa jirtu gaafa argan. Fandiisaa nama danda'ametti amma kana hojjennetti abbootiin qabeenyaa irratti hirmaatanii. Waashingtan dhiisi waan shakkitan dhiisi. Naannoo sun jiraatan kan si dhibu. Diyaaspooraa taatee biyya alaa jiraachaa. Jireenya waaqonaa kennee baay'een jiraadhaa achitti. Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo nageenyi badhaadhaa jajjaboo akkam jirtu torban gaarii dabarsitanii egaan torban keessan gaarii akka ta'e homaa shakkii tokko hin qabnu torban kanas immoo gammadaa shoo haala gaariidhaan tottolchine bareechine keessummoota gaggaarii filachuudhaan gara keessanitti dhiyeessuudhaaf sagantaa keenya tokko jennee eegallee jira. Maarree guyyaa har'as ammoo keessummoota baay'ee jajjaboo fi akkasumas immoo seenaawwan baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an qaban lama qabannee isiniif dhiyaadheen jirra. Keessummoonni keenya torban kanaa ammoo diyaaspooraa lamaan isaaniiyyuu biyya alaatti waggoota hedduu jiraachuudhaan gara biyya isaaniitti deebi'anii uummata keenya maaliif hin gargaaru jechuudhaan sagantaawwan adda addaa fi bakkeewwan gargaarsa adda addaatti namoota baay'inaan gargaaraa jiran. Keessummaan keenya jalqabaa kan guyyaa har'aa isiniif dhiyeessinu dargaggeessa akkasumas nama baay'ee garaan isaa nama gargaaruutiin gammadu dargaggoo Roobeeraa Toleeraa Ofgahaa Kaanaadaa Kaalgaarii irraa as nu gidduutti argama. Roobeeraa Toleeraa Ofgahaa haamilee ho'aadhaan naasimadha. Roobeeraa Toleeraa Ofgahaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegde. Cheers. Akkasuma. Egaa daawwattoota keenya Roobeeraan warra Kaanaadaati. Warri Kaanaadaa immoo yeroo qorraa fi cabbii kana biyya kanatti baqatu jedhan. Qorraa fi cabbii baqatee dhuftee dhufe. Dhugaa keetii yaa namoonni baay'een sana godhu. To be honest gamee ko sanaaf hin dhufne. Baqa cabbii sodaa cabbii hin qabnu jetta. Sodaa qabnu. Keessa turres keessattis guddanne waan ta'eef. Cabbiin biyya keessanii inuma cabbii addunyaa irra jiru irraayyuu cabbii guddaadha jiru namoonni. Eeyyee akkuma beekamu egaa Kaanaadaa gara noorzii cabbii irratti waan argamtuuf iddoo kaan caalaa baay'ee hammaata nu biraatti. Baatii 6 tokko lafa irra ni tura yeroo qorraati. Baatii 6. Baatii 6 guutuu cabbiin lafumarra jira. Lafumarra jira. Akkamitti deemtu gaafa sana? Sanuma dadhabachaa jiraadha. Egaa waanuma jiru darrabattee uffattee deemta. Waan fufurdaa kana uffattee deemta. Akka irraa kan akkasitti suufii fa'iini Kaanaadaa keessa deddeemuun waan danda'amu miti. Yoo mana keessa ta'e malu. Yoo mana keessa ta'e regulaarri yoo waan suufii si uffachiisu yoo ta'e waan irratti darrabattu kootii fa'aa darrabattee harkas fuulas cufattee deemta. Hundumaa cuccufatteetuma. Akkasuma bakkaatti. Roobeeraan Kaanaadaa akkamittiin deeme? Maaltu Kaanaadaa si geesse? Hin baqatee moo baqatuu biyyaa si baasee moo barnoota moo hojiidha moo maali laata jennee? To be honest biyya kana roon deeme akkuma namoota kaanii lafa itti guddadhe magaalaa Mandiiti. Mandiitti guddatte? Ilma Mandiiti jechuudha. Akkasuma. Warra guutuu fa'a. Guutuu. Guutuu fa'a. Actually is my favorite guy. Chittiin guddadhee kutaa 8-9tti gaafa darbu garuu eessuma kootas jira. Barumsaaf gara Finfinnee dhufe. Carraama sanaan haaluma yeroo sanaatiin maatii eessuma koo waliin gara Keeniyaatti deemne. Baqattani. Haalli yeroo sun keessa ture rakkisaa waan ta'eef nu jiraachisuu waan hin dandeenyeef maatiidhumaan gara Keeniyaatti godaanne karaa sana gara Kaanaadaatti ceene. Kan ijoollummaadhaan deemte jechuudha Kaanadaa. Ijoollummaan deeme. Kanaaf barnoota fa'aa maal fa'aa fixxee turte moo achitti hidhattee barreette? No, ana high school asitti asumaan mana high school itti yeeshan baradheera. Okay. First semester erga baradhee booda
isa kan garuu high schoolii Kanaadaadha kaaseen achi baradhe. Okay. Kanaaf barnoonni kee waan hundumtuu Kanaadaa wajjin wal qabata. Waan hundumaa achuma jalqabne. Kanaaf atamma lammii Kanaadaattis miti? Lammii Kanaadaati. Irra caalaa gaa asirra achuma jiraadhe. Waan hundumaa barumsaa kee jireenyas achuma eegalee. Irra caalaa waan ati beektuu fi jireenya isa sirrii ati beektu Kanaadaadhuma jechuudha. Dhugaa dubbachuuf feeyye. Amma erga nufeen iddoo tokko reefuu babbarata. Inni biraan garuu Kanaadaatti namni baay'ee nuti samma kan as teenye ilaallu barreeffama waanuma akkasuma mukarraa faa cicciramee kiisitti galfattee asitti nammoo callifteetuma nama laattu malee waan hojiin dafqaan gadi jedhanii hojjechuudhaan dhufuu namatti hin fakkaatu. Yeah. Think suni wanni understanding dhuma wanni irraa dhufe natti fakkaata malee gayaa hojii isa si caalaa hojjettee jiraatta. To be honest jechuudha. Sa'aatii dheeraas kan hojjetamu. Sa'aatii dheeraas ni hojjeta. Legally yaa'u namni tokko dhaabbata sa'a 8 kan inni hojjetu mootummaan kan lafa kaa'e. Sanaa olittis hojjettee jiraachuu dandeessa. Birrii dabalataa argachuu jechuudha. Egaa Rooberaan Kanaadaa yeroo jiraattu akka miidiyaa hawaasaatiin yeroo dheeraadhaaf ansi beeka. Hojii baay'ee biizii ta'e hojjechaa dabalataan immoo hojii wantoota extra curricular activities waan cinaadhaan hojii isa jiruuf jireenya keetiin geggeessituun alatti jiran hedduu irratti hirmaatta. Community leaderiidha achitti biyya Kanaadaa Kaalgaariitti hawaasa dursaa hawaasaati. Ispoortii baay'ee jaallatta, ispoortii baay'ee hojjetta. Hojii miidiyaa istuudiyoo achitti dhaabdee dabalataan hojjetta. Kanam hundumaatii fi yeroon immoo sigaayii amma akkuma jennu sa'aatii hojii kee kana wajjiniin akkamitti warra kaan irratti immoo hirmaatta maaltu immoo kanaaf si kakaase? In terms of timing irratti you are very disciplined. Disciplined idha. Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. Sa'aatii 24 kana waliin hingaa nanirraa yeroo hojjedhu yeroo I don't want to waste a minute. Amma naa danda'ametti jechuudha. Sana keessatti nan hojjedha akkuma jettee time discipline keessatti of eeganii faction godha yeroo baay'ee sana practice godha. Sanaan yeroo deemtu waan hojjettu sana hin jaallatta ta'e jennaan sunumtu motivation isii godha. So baay'ee discipline kan na godhu hojiin hojjedhu keessatti time dha malee waan addaa miti. Hojii yoo ta'e yeroo sa'aatii 14 hojjedhu jira guyyaatti. Sa'aatii 14. Wow. Yeah, there is a day that I work 18 hours. Ni jira. Sana garuu timing qabanii fi nanira no matter what sa'aatii 5tti ganama nan kaataanan I have to wake up at 5 am. Sa'aatii 5 jechuun ganama keessa sa'aatii 11 jechuudha akka biyya kanatti. 11 that's my discipline. Sa'aatii 11tti kaateeti kana ta'e gommaa kana hundaa gangalchitu mana jiimii keessa seente yeroo baay'ee ganama poostiiwwan akkasiin si bira arga. Jiimii nama hojjetu fakkaata xiqqoo ishee Omaan jettu akkuma keenya kana nu wajjiniin wal fakkaata. Ergaas dhufee xiqqoo tanaffasteetti malee omaan jedhee. Community leaderidhaati yookiin immoo geggeessaa hawaasaati. Hawaasa Kaalgaarii Oromoo weeti Kaalgaarii hin fakkaatanii? Kaalgaarii. Ka warra gaarii fakkaata. Bunamma Kaalgaarii jennu Kaalgaarii jenna. Gara afaan. Hin Oromeessi takka. Washington DC waan shakkitan dhiisi. Hawaasni Kaalgaarii akkamii hojiin isatti hojjettu maal fa'aa hojjettu achi keessatti? Hawaasni Kaalgaarii Oromoon achi jiru baay'ee hawaasa guddaadha. Noorz Ameerikaa keessatti kan beekamu Oromiyaa xiqqaa Minisootaadha. Kaanaadaa keessatti immoo magaalaa keenya uummata guddaa jira, Oromoo guddaa jira. Saawwa achitti kan nuyi hojjennu yaa Oromoo makana walitti finnee kan wal baru goonee jiraachisuudha. Dhimmoonni baay'ees jiru achi keessatti kan namoonni gaafa rakkatanis hin gargaaru. Namoonni biyya kanaa dhufanii achitti akkaataa sanitti hojii argachuu danda'an. Biyya sana keessatti yeroo dhuftu wantumtu haaraadha. Afaan haaraadha, aadaan haaraadha, karaan haaraadha, biyya haaraa waan ta'eef chaalenjoota akkas akkasii hambisuudhaaf hojii akkas akkasii hojjenna. Waan karaa seeraa dhufu waan ijoolleen achitti dhalatan afaan Oromoo akka isaan baratanii guddatan, aadaa isaanii baratanii akka isaan guddatan,
oromeessuu jechuudha. Sana irratti hojjenna. Sana duwwaas immoo miti hawaasa biyya kana keessaa dhufne waan ta'eef biyya qabna. Biyya ormaa jiraannu malee rakkinoonni biyya kana keessatti ta'an yeroo baay'ee waan mudatu irratti hirmaannaa gochuudhaan saba Oromoo bira dhaabbachuudhaan waanuma akkasii hojjenneetu more likely tokkummaa Oromoo akka qabaatee biyya sana keessa. Yeroo uummanni keenya yeroo adda addaatti buqqaatiin adda addaa irra ga'u beelli hongeen adda addaa irra ga'u itti fufiinsaan gargaaraa turtanii gargaarsi keessan yeroo baay'ee gara biyya kanaatti dhufee nama hedduudha akka inni qaqqabaa ture nan beeka. Warra Kaalgaariif haamilee warra Kaalgaariif warra Kaalgaarii sin jaallanna Gammadaashoon dhufa Kaalgaarii. Thank you. Oh, for sure. We're more than happy to have you, brother. Thank you. Inni biraan inni guddaan iyyuu har'a akkasi affeerra nu taasise kan biroo Roobeeraan nama hawaasa isaa baay'ee jaallatu hawaasa isaa Kaalgaarii jiru ni jaallata waan danda'uun humna isaatiin waan gochuu danda'u hundumaa gumaachee dursaa hawaasa sanaa ta'ee jira. Biyya keessattis immoo maaliif waan tokko gochuun narra jiraatu uummata kana immoo maaliif hin gargaaru jedhee gargaarsaaf biyya kanatti deddeebita yeroo baay'eedhaa fi amma maalirra jirta haalli gargaarsa keessan maalirra gahee jira mee hawaasa keenya Kaalgaarii jiraniifis Oromiyaa fi addunyaa guutuurra ta'anii nu daawwataniif ibsa gabaabaa yoo nu goote. Yaa dhugaa dubbachuuf biyya asitti the last waggaa 7 darbee fi kaasee dhufaan ture. Haalota biyya kana keessatti rakkina akkuma sila kaaste waa tokko ta'anii irratti hirmaachaa turreerra. Bifa gargaarsaatiin yeroo dhukkubii galuttis qoricha erguudhaanii asumaan hawaasa magaalaa Kaalgaarii hawaasa Oromoo achi jiran baay'ee galateeffachuun barbaada. Yeroo buqqeensaatti birrii guddaa erguudhaanii hawaasa kana uummata kana bira dhaabbachaa turaniiru. Asumaan taankii jechuun barbaada. Garuu amma kan as na fide waanuma dhuunfaati. Dhuunfaayyuu haa ta'uyyuu malee gargaarsuma hawaasaati. Gargaarsa dhuunfaa keetiin taasifte. Gargaarsuma dhuunfaatiin. Waggaa 3 irraa gaafa dhufe magaalaa Naqamtee deemee ture. Cidha boleettii kooti dhufe. Annaa achi magaalaa keessa gaafa deemu ijoollee xixinnoon argan ture. Ofitti wasaawwaameen maanni kun gaazii xuuxanii wanni ta'u. Warra karaarra jiraatu. Walitti fuudhee dhaqee keekii bitee fi akkas taasise. And it is very touching. Dhugaan sitti muudhaa fi baay'ee natti touching maatiin qabanii ijoolleen kun ijoollee waggaa 7 waggaa 8 umuriidhaan. It's a turning point in ate. Mun jedhu jireenya akkasii biyya sana gaafa jiraattu waan itti value ngoone jira waan itti value gootu jira. To the minimum wanti nuyi value ngoone asitti garuu waan tokko gochuu danda'a. Caalamaaf kan jedhu ergan galee booddee waan baay'ee kan itti yaadu na godhe waa'ee dhaloota kanaa jechuudha. Sarraan kan ka'e isatu na fide gaama wanta iddoo sanatti jalqabe isatu addana na fide asitti garuu amma dhaabbata Roobeeraa guddisa daa'immanii kan jedhu asitti bannee jirra waajjira bannee jirra kanarra jirra. Kanaaf dhaabbati Roobeeraa guddisa daa'immanii irratti hojjetu biyya kanatti officially dhaabbateera jechuudha. Officially dhaabbateera mootummaa biraa mootummaa federaalaa biraa iyyamatti argannee iyyama argattaniitu. Magaalaa Naqamtee irratti waggaa darban mana barumsaa ijaarreerra. Mana barumsaa ijaartan? Mana barumsaa ijaarree. Maal jedhama manni barumsicha? Manni barumsaa Roobeeraa guddisa daa'immanii jedhama. Manuma maquma dhaabbataatiin waamamu jechuudha. Mana barumsaa bannee jechuudha. Mana barumsaa sanatti yaa amma danda'ametti ijoollee staatiksii naannoo sana jiru fuudhee magaalaa Naqamtee keessatti gara kiiloomeetirii 7 keessatti naannoo Fayyineerraa kan jedhu jira achi. Baadiyyaadha. Kiiloomeetirii 7 miilumaan daqiiqaa 20 akkas ta'a. Achirratti uummata naannoo sana achuma Naqamtee keessa taa'anii baay'ee remote area keessa jiraatan jiru. Innaa ijoollee naannoo sun jiraatan kan si dhibu jireenya si gaddisiisu jiraatu. Gaafa qorannoon isaa sun nagee gaafa ilaalu taa'ee barreessaa gaafa ture imimmaaniin ture. Maaliif
ijoolleen naannoo sana jiraatan kan si dhibu guyyaan baratu half day baratu. Warri kaan guyyaa guutuu baratu half day baratanii sa'aatii booddee garuu dhaqanii kosii keessaa sibiila funaananii gurguranii ittiin dabtara bitatu. Kun jira hidhee akka yaadu na godhe jechuudha. Dhuguma jira biyya kana keessa kan jiru. Sanaaf ijoollee sanaaf walitti qabnee mana barumsaa ijaarree lafa oolmaa daa'immaniif guddisa daa'immanii kan jedhu amma achitti ofiishaalii ijoollee 85 amma ijoollee 100tti itti jalqabsiifnee yuunifoormii isaanii hundumaa guunnee jalqabanii jiru. Isaafan dhufee jechuudha irra caalaa. Kanaaf erga waggaa darbee hojjettee egaa baran ammoo isa hafee itti guutuudhaaf dhufte jechuudha. Isa hafee itti guutuu fi isa gaaroo viidiyoodhaan arguu fi footoodhaan natti erganii ilaaluu caalaa dhufee keessatti argamee haala naannoo sanas qaamaan dhuftee ilaaluun waan barbaadee fi dhufee. Hojii kana erga eegaltee egaa biyya kana keessatti yeroo adda addaa rakkoowwan adda chaalenjiin garaagaraa akkati waan kana milkeessinee fi dandeessisan hedduutu jiru. Wanni si mudate jira wanti chaalenjii sitti ta'ee hojii kana silaa otoo kun furamee caalaatti hojjechuu danda'a kan jettu. Maybe qaamolee mootummaa naannoo sana jiraniif ta'uu danda'a, hawaasa naannoo sanaaf ta'uu danda'a. Amman erga dhufee wanta baay'ee isaa achuma taa'een fixe. Achuma teessee yoo tuun dhufin chaalenjii baay'ee ture. Wanta kana seera qabeessa gochuu irratti jechuudha. Iyyamatti argachuu waan baay'eedha mootummaan kan si gaafatu. Sana irratti baay'ee almost gara waggaa tokkoof ji'a wayii fixeera. Amma iyyamatti argannutti jechuudha. Chaalenjoonni sun turaniiru. Erga addana dhufee xiqqooma ishee achi deemee haaluma nageenya naannootiin irraan kan ka'e addanaas namoota fuudhee deemeera. Gara namoota 6 fuudhee deemee naannoo sana dhaqanii hin beekanii. Asumaan xiyyaaraan deemnee achirraan miilaan gallee achi seennee yaa waan chaalenjiin sitti ta'u beektaa isa ofii keetii feesii gootu miti. Isa ofii keetii deemtee ilaaltu osoo hin taane naannooma sanatti akkaataa itti namoonni jiraatan isadha. Baay'ee kan si rifaasisu chaalenjii kan si godhu malee ammaatti haala gaariidha. Uummanni naannoo sanaa warra itti gargaarte miira akkamii siif agarsiisan gaafa qaamaan si arganii akkati maqaa keetiin uummata naannoo sanaa gargaaraa jirtu gaafa argan miira akkamiitti dhagahame bagan immoo waan kana godhee bagan gargaare jettee seenaan baay'ee immoo lafarratti argite si tuqee immoo yoo jiraate nutti himi. Yaa maatiin achitti kan boose jirti maatiin tokko fa'a. Ijoollee achitti guddisu duwwaa osoo hin taane mana barumsaa keessallee galee nan gargaaraa jechuudha achitti. Muusiin jedhu kanuma mootummaa warra baratan keessatti seenaan kan si gaddisiisu tokko mucaa waggaa 14 mucaa durbaa waggaa 14 because haatiif abbaan qalama bituu fi waan dadhabaniif. Dabtarii bituu waan dadhabaniif mana barumsaatii baatee hoteelatti gortee warra qaama nagadanii jiraatan taate. That's very touching. Mucaa sana mana ta'etti barbaachisaan ture garuu argachuu hin dandeenye deebi'uus hin barbaanne. To this level wanniidha namni rakkinachi jiranii. Innaa salphaasitti fakkaachuu danda'a. Isaaniif garuu dabtara tokkoof qalama tokko bituun waggaatti kana bitanii mucaa isaanii erguu waan hin dandeenyeef isuma kana gochuu keetti baay'ee gammadu. Isa waa'ee mana barumsaa ijaarteetti gashuu yoo miti. Innaa miirri riyaakshiniin hawaasaa iddoo sana ture baay'ee tachiina godhee anumaanuu na boosisaa ture yeroo isaa wanni ta'an si jechuu barbaadanii haala kana ture. Gargaarsi kun itti fufiinsaan akka jiraatuuf akka addaan hin cinneef wanni isin gochuu yaaddan yookiin akka istiraateejiitti akka gargaarsi kun itti fufiinsaan taa'uuf wanni isin yaaddan jira. Dhaabbata kana is not a one term miti. Mana barumsaa duwwaa irratti kan xiyyeeffate miti. Dhaabbanni keenya kun. Akka dhaabbata NGO'ttidha kan nuyi hojjennu. Akkuma isin jedhu ofiisa sitti bannee jirra naannoo Ayyer Xeenaatti. Finfinneetti jechuudha. Finfinneetti jechuudha. Ijoollee guddisa duwwaa osoo hin taane harmootii dhukkuba HIV warra qabatan jiranillee warra of dadhaban akkaataa isaan ittiin of danda'anii of gargaaranii jiraachuu irratti ka jedhu isarratti gara hojjechuutti deemaa jirra. Akkasumas dargaggoota warra hojii dhabanii barandaa irratti kufan as naannoo Kolfeetti baay'ee akkas ijoollee 50 qabna. As Finfinneetti. Finfinneetti. Waggoota darba yuunifoormii binnee dabtarii binnee mana barumsaatti kan ergaa jirru jechuudha. Ijoollee 50 qabna. Dargaggootaaf treeningii
kennamu akkamittiin of danda'anii ofii isaaniifis ta'anii maatiifis ta'anii biyyaafis ta'uu akka danda'an irratti isa kana hojjechaa jirra. So kun dhaabbata one time hojjettee biraa deemtu osoo hin taane sustain godhee dhaabbata hojjenna jennee itti amannee itti seennedha. Hojii kana yeroo hojjettu kophaa kee hojjechaa jirtamu namoonni si cinaadhaa si gargaaranii wajjiniin hojjechaa jirtan akkuma dhaabbata kamitti miseensota boordii faa maal faa kana qaba? Eeyyee. Miseensota boordii qabna namoota 7 akkasumas immoo faawundeeshinii dhaabbata kanaa warra ta'an yommuu isin jedhu gara viijinii kanaa gaafa fide namoonni gammachuudhaan irratti hirmaatan jiru. Na wajjiniin namoota hojjetan namoonni 4 jiru. Jireenyaan as kan ta'an namoota 3 akkuma faawundeeshinii dhaabbata kanaa ta'anii jechuudha. Boordiidha keessatti kan hojjetan nama 7 qabna. So isaanuma wajjin mul'ata kana galmaan ga'uudhaaf tattaafachaa jirra. Maallaqa kana ammaatti ofii keetii dhuunfaa keetiin waan mobilaayiz gootee hojjechaa jirtudha. Fuulduratti maal yaaddaa maallaqawwan kana doonaroota yookiin warreen gargaartota biyyoota alaarraa maallaqa dabalataa gargaaranii bakkeewwan birootti bal'isuuf haa yaada akkasii maal qabda fuulduratti? Baay'ee gaaffii gaariidha. Amma ammaatti to be honest gargaarsa dhuunfaa mataa kootiis haa ta'u akkasumas immoo warra walii wajjin hojjennu kan baay'ee isaa qabeenya isaa irratti investii godhee jira. Uumaa wajjin warra hojjetanii aayidiyaan isaa kan investii godhee jira. Dandeettii isaa investii kan irratti godhee jira. Kun by the way waan ofii keetii personal growth individual waan ofii keetii wanni gootu miti. Waan hawaasummaati waan dhalootaati. Kan dirqama nama hundumaa irra jirudha. Isa kana garuu fandii isaa nama danda'ametti amma kana hojjennetti abbootiin qabeenyaa irratti hirmaatanii yeroo nuyi caammaa barbaannutti namoonni kophee nu kennan jiru. Uniformii ofii isaatiin kan hodhisiisee jira. Ijaarsa mana barumsaa kana keessatti horiidhaan kan nu gargaaran jiru. Abbootiin qabeenyaa irratti hirmaatanii jechuudha. Ana duwwaa miti. Galata isaanii duwwaa fudhachuu hin qabu waan ta'eef. Haala kanaanii jechuudha. Wanta kana gaaffii keetti garuu akkamitti isa jedhuu fi amma lookaal inni ijoo biyya kana keessa jiranii wajjin rootarii biyya kana keessa jiranii wajjin hojjechuuf hariiroo jalqabneerra. Akkasumas gaafa achi deebi'u biyya alaattis rootarii adda addaa jiru. Gargaarsa kana internationally funding warri godhan jechuudha. Inni guddaa kan na fidayyuu tokko isa. Haala jiruu keessatti argamtee yoo dhattee mul'isteef bakkee teessee inni agarsiistu adda waan ta'eef achis gargaarsa barbaada wanta kana milkeessuudha. Naannoo tokko duwwaa irratti miti kan nuyi fookasii goone jirru yama kan itti arganne mootummaa federaalaati. Oromiyaa keessa qofaa osoo hin taane iddoo hundumaa geenye hojii kana lafa rakkinni jiru kun jiru hundumtu iddoo hundumaa jira waan ta'eef. Amma naannoo Naqamteetti jalqabne irraa isa dhufu sattaanoo naannoo biraatti jalqabna jennee karoorsinee jirra. Kanaaf amma dandeenyetti Itoophiyaa keessatti lafa rakkinni jiru hundumaa amma humni keenya danda'e amma gargaarsatti argannetti bira ga'uudhaaf. Egaa Rooberaan abbaa maatiiti. Maatiin kee hojii kee kanarratti hammam si gargaaraa jiru? Mee waa'ee maatii kee wajjin muraasa waan nu barsiisiti. Ijoolleen kee immoo maal jedhu? Waan kana ijoollee nama biraa gargaaraa jiraachuu kee gaafa argan miira akkamitti dhaga'ama? Itti himteettamu? Sumaan maatii koo baay'een galateeffachuu barbaada. Ijoolleen koo ijoollee 2 qaba. Waggaa 14ti. Isheen durbaa 12. Ijoollee achitti dhalattee guddattee egaa rakkina si yoo dhattee ilaalte. Nyaatiin ooluufaa maal akka ta'e hin beektu galee isheen achitti ammatti laattee ol baatee gaffiiddee firiijii bantee fudhachuu barte waan ta'eef galuu fi dhiisuu danda'a. By the way, I think keessatti guddadhe waan ta'eef argees rakkina kana. Narkaa fuudhaniis immoo galmaan ga'u kan jedhu abdii guddaan qaba. Especially ilmi koo isa brilliant. Baay'ee nama isa heart-touchingidha. Baay'ee wal fakkaattus. Wal fakkaannami? Dargaggoomaas jira waan ta'eef. Akkasii. Kanaaf amma hubachuu qabu hubachuu baatan amma danda'ametti sharing godhaa fi garuu fully support me familiin koo waan hin godhu hundumaatti na bira jiru. Tuusaan hin jiran ta'e ji'a 2ffaa goota sama almost going to be
torban lamayyuu hin danda'amu. Chaalenjii biyya sanaa keessatti jechuudha. Sappoortii isaaniitiin hojii kan hojjechaa jira. Egaa ati diyaaspooraa taatee biyya alaa jiraachaa uummata kee gargaaruu irratti xiyyeeffattee jirta. Keessuma yeroo tokko cidha obboleettii keetiif magaalaa Naqqamtee yeroo deemtetti rakkoo argite irratti xiyyeeffattee isuma irratti gargaarsa hanga dandeessu jalqabdee kunoo biyyoota iddoo naannoo biraattis bal'isuuf deemte. Namoonni kan biraa laphee akkasii qabaatanii yoo xiqqaate magaalaatti baratan yoo xiqqaate mana barumsaatti baratan tokko tokko gargaaruu akka danda'anii fi miirri sanarraa immoo argamu maal akka fakkaatu ibsitee fi gamanumaan immoo waamicha sitoo gootee fi diyaaspooraa keenya. Thank you so much. Diyaaspooraa baay'ee lafa itti galateeffadhu qaba. Dhugaasiin jechuuf keessumaa hirmaannaa hawaasummaa keessatti atis beektanis beekamaa ta'ee fi underestimate gochuun gaarii natti fakkaatu hirmaannaan isaanii guddaadha. Individually gochuu garuu hin mul'ataasa jechuuf inni gaaffii biraadha. When you do such kind of work yeroo waan akkasii hojjettu I think laphee addaa si barbaachisa. This gift is not for everyone. Sure. Utuu hundumaaf kenname ta'ee baay'ee nutti tola. Wal gargaarree gargaarsa wal macheessineera. Ajaa'iba aboo. Garuu nama addaa qaba laphee addaa gaafata. Kanaaf I think wantoonni nuyi amsan diyaaspooraadhaaf qabu wanta nuyi xinnoodha jennee ilaallu asitti hojii guddaa hojjeta. I did it, I said argeenan jedha jechuudha. Arra maybe maal jedheen dabtarii tokko mucaa tokko bitaa yookiin qalama tokko mucaa tokko maaqobee tokko bitaa jettee tuffachuu dhiisuu dandeessa. Garuu wanti ni argee maatii sanaaf waan guddaadha. Kanaaf amsan diyaaspooraadhaaf qabu keessumaa hojii akkasii keessatti hirmaannaa gochuu utuun tuffatiin jechuudha. Hanga danda'ameef hanga qaqqaba. Hawaasichi baay'ee si gaddisiisa. Kanaaf asuma waamichuun gochuu barbaadu waan dandeessan amma dandeessan uummata kana gargaaruun bira dhaabbachuu kan barbaadan dhaabbatama uummata isaa gargaaru kana amma danda'an akka bira dhaabbachuu danda'an si waamicha dabarsuu barbaada. Baay'ee nutis carraa kanaani nama tokko gargaaruu yoo dandeessan hawaasa naannoo keessanii jiru baay'ee gargaaruun hin danda'ama. Hundumti keessan akka hirmaattan isiniin jenna. Egaa Rooberaan fuulduratti maal yaadaa jira? Maal gochuudhaaf yaada? Hojiiwwan amma hojjechaa jiru hojii dhuunfaa isaatiinis ta'ee gargaarsa uummataa kanaanii maal gochuu barbaada? Hawwiin kee maali? Hawwiin koo jireenya Waaqni kenne baay'een jiraadha achitti. Kan dhuunfaa kooti natti toleen jiraadha. Garuu wanti boqonnaa naan laanne dhaloota geeddarame arguudha. Jijjiirama fiduudha. Muusiin jedhu namarratti jijjiirama gaafa argitu there is nothing more than sex kan satisfy na godhuun jiru isaarraa kana. Mul'ati koo gara fuulduraatti wanti jalqabame kana galmaan gee arguudha. Waan jalqabe kana more jabaadhee hojjedhee galmaan gee dhaloota kana irratti hojjechuudha. Gara dhuunfaa koottis amma barumsa sin dhumu barumsuma irra sin jira. Yoo sanaan na milkeesse asitti deddeebi'ee hojii kana hojjechuudha. Sana hafe kana isaas jiru kana jabeessee deddeebiidhaan galmaan ga'uudha mul'ata nama qabu. Egaa Rooberaan waan yaaddee waan karoorsite waan hawwite hundumtu galma akkasii ga'uu fi nutis waaqa sii kadhanna. Dabalataan immoo waaqni si haa gargaaru siin jenna. Ameen. Turtii gammadaa shoo wajjiniin dhuftee gootee fi galatoomii ulfaadhu uummata kee gargaaruu itti fufi siin jenna. Sababii gabaabina yerootiin qofa turtii keenya asirratti kan goolamu ta'a. Cheers. Cheers, brother. Thank you for having me. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin hawwataa fi baay'ee bareedaa akkasumas barsiisaa ta'e obboleessa keenya Rooberaa Toleeraa ofgaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Waan babbareedaa fi waan gaarii uummata ofiif jiraachuu fi uummata ofiif dhaabbachuu akkasumas gargaaruu irraa barattanitti jennee abdii guddaa qabna. Nutis carraa kanaan diyaasporota biyya alaa jirtanii uummata keessan waan dandeessaniin gargaaraa cinaa dhaabbadhaa jennee ergaa keenya dhumaa kan dabarsinu ta'a. Gammadaa shoo kan torban kana asumarratti kan xumuramu yoo ta'u torban dhufu ammoo keessummoota biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna. Gammadaa shoo gama yuutuubiin warri nu daawwachaa jirtan immoo
YouTube keenya Risaa Media subscribe, like, comment, share gochuudhaan immoo miseensa maatii Risaa Media akka taatan gamanumaan isin affeerranna. Gammadaa Show kan torban kana kan fakkaatu ture hanga torbanitti nagaan uftura nama torbanii nu haasa'u.